hiriyaa koo Firaansiif gaafa jaalalaan jiruun keen gaafachuu deemin ofii kootii jiruun keen irraa jaalalaan qabame osoo hin jedhee eenyutu na amana akka waan oduu miidhagaa qabadhee ishee bira deemaa jirutti na eegaa jirti yoona Firaans. Akkuman sodaadhe jiruu keen jaalallee qaba qofa akka hin taane dhugaadha akkas taanaan baay'ee miidhama ija isaa of biraa dhabuun anaaf waan ulfaataadha jiruu keen kan koo qofa ta'uu qaba. Firaans mucayyoo gaariidha ani garuu ishee jaalachuu hin danda'u durfamteerti ani jaalalleen qabanaan jedhe. Maal? Eenyuma isheen jabduun kun kan na dursitee isa jaalachuu dandeessu kun na agarta jiruu keeniin kan dhuunfaa koo godhadheen sitti agarsiisa. Baay'ee nama dhiba isheen argina ooluun guyyaa koof gaarii miti eegutu narra jira. Jaalalli jaamaadha kan jedhan sana duraan jecha mataa qofan beekan ture har'a garuu sirratti ija koodhaan argee beenol dhugaan siin jedha sitti dukkanoofteetti. Isin warri ispoortii kun jechama jaalalaa malee gocha jaalalaan beektan miti. Rabbi anaaf si uume hunda kee tottolchee keessa geeffin bifa kee walqixa bareechee. Na amani jiruu keeniin kan dhuunfaa koo godhadheen sitti argisiisa. Isaafis yaada ajaa'ibaa qopheesseen jira. Yaada kamitti? Yaanati yaada. Meetii barattuun kutaa jaarraa akka isheen jiruu keenitti dhiyaattuun godha. Jalqaba irratti jaalallee isaa eenyu akka isheen taateen bara. Isa kaan immoo walumaan ilaala. Maal? Jaalallee isaan bara? Jaalallee jiruun keen akka taatetti fakkeessitu. Yeroo maras isa biratti argamuu baay'istu. Yeroo namni si gaafates jiruun keen jaalallee kee akka ta'etti himta. Jiruu keen gocha kana gaafa raawwadhu waan callisanii harsa fakkaata. Isa naaf dhiisi. Har'a gargaarsa kee barbaadeen gara kee dhufe. Meena dhiisi aniyyuu nama gargaarsa barbaadudha. Firaansi dhiifama si gargaaruu hin danda'u. Akkasumas waan ulfaataa miti. Garuu tapha sammuuti xiyyeeffannoo barbaada. Firaansi sitti meera hojii baay'een qaba. Maatiin koo maatii dafqa isaaniin bulan akka ta'e waan dagatte fakkaata. Isaaf hin yaaddayin hojii kana seeraan kabajjee xumurte jennaan aga jireenya kee jijjiiruu danda'utti qarshii barbaadde siifan kenna. Jalqabuma yoo akkasin jetture tole amma ariifadhu waan siif taphadhu qofaa natti himi. Tole maal seete?
gubbaa dheengada daa'imman walaa milksisan guyyaa boruutti akkas hin qabdaniin barbaada. Kun rakkoo maalii qabare? Qabuu miti fannisnes sitti agarsiisna. Tole akkuma waadatti mee godhaa.
Eenyu jiru? Keemboontu gara keenya dhufa? Tolee nan qopheessa. Guyyaa borii keenya. Hundumti keessan bosona kana keessa tamsa'a.
Maal gochaa jirtu? Eenyummaa nama qabdanii fanniftanii kanaa beektu? Irraa hiika. Ajaja akkan odeeffannoo argadhetti yoo ta'eef daa'imman yeroo darbee kan nu jalaa miliqse gurbaa kana ta'uu mala. Eenyudha kan odeeffannoo akkanaa siif kenne? Kanumti odeeffannoo akkanaa siif kennellee gatii isaa argachuu qaba. Innumtuu himuu danda'a. Isa gaafachuun gaariin ta'u. Irraa hiika. Waad. Kottu gara kau. Sonaaf. Waan asirtee beektaa? Anumaa waan hin beeku hin qabu. Obboleettii koo barbaadu malee hammina waan an hojjedhe tokkos hin qabu. Hojii cubbuutiinis akka harki koo xuraa'u hin barbaadu. Daa'imman du'a baraari jedhamtee baraarte qabdaa? An magaalaa kana keessaa eenyuun hin beeka. Eenyutu hojii gaarii akkasii fi saffeerraa naaf godha. Osoon carraa akkasii argadheeti warra hammina akkasii hojjetaniif gatii isaanii nan kennaaf hin ture. Callisoonaaf dhugaa qabda. Eenyutti baatee badda? Abbaan keessa akkasuma ture. Abbaa kee? Turee eessatti beektate abbaa koo? Eenyudhaati? Abbaa kee qofa miti. Obboleettii kees beeka. Obboleettii kee?
Maal oddoo isheen jirtu qofaa natti himi. Ani isheef jedheen jireenya godha. Maal walloo agarsiisi. Hin ariifatin. Ammaaf obboleetti kee jiraachuu ishee qofa dhaga'uun gahaadha. Lubbuun jiraattee ani isheen argu yoo ta'e maalidha bu'aansa? An kan naaf hin galle. Ati eenyudha kan hunda keenya beekuu dandeessu? Anaan na baruun si barbaachisu. Yoo dhaga'u si barbaachiseef Keemboon hin jedhama. Ati garuu nama akkamiiti? Kan boo'ichi namaa si gammachiisu. Afaan kee qaba buleessu. Daangaa waan ce'aa jirtu sitti fakkaatu tisiisa naanaaf. Tokkuma hundi keessaniyyuu na agartu. Tokkoon keessaniif gatii keessan isiniif hin kennu. Soonaaf hin ariifatin. Ajajaa, gurbaan kun as keessaa ba'uun qabu. As keessaa baanaan hojii keenya balleessuu danda'a. Kanaafuu asumatti finnee fi deemna. Isi homaa tokko fiduu hin danda'u. Daa'ima kanaa mitiitii humni guddaan kamiyyuu na dhaabuu hin danda'u. Mirga namoomaa jedha sanaayyuu dura dhaabbachuuf qophiidha. Baay'ee madhaadata. Naamani dhaadannaa kee kana nan dhabamsiisa. Naamani. Waad Feenet akkuma baratame godhaa. Jangan yang mampu lagi, anak sedapat eget jenuan yang dendengnya, mungkin banyak dari kita saja. Tolong aku. Wah, dandeessa nama akkasiin barbaade siluma. Viidiyoon sun harka poolisootaa galla yookaan hinduutaa yookaan mucaa sana guddaa.
Amala kee kana sirreessitu isaan lammaffaa cina koo akka hin geenye. Yeroo na barbaadetti naaf bilbili. Baay'ee.